alhamdulillahi rabbil alamin sagalee miskiinaa sagaleen ummata buliyan keenya ambo shawaan keessa jirtu kutaan tokko keessa hin jiru paartii tana keessaan ture angaafa 120 kun dhaabbatu wanni kun hogganoonni isaanii guutuu ammaqaaniin beeka isattuu jiddugala kan kontrol godhu qabna jaamee walga'iin guddoon taa'amtee gad dhaabbatti wanni kun hin taatu oromoon kun kanaan qabsoo inni ummata kanarratti kana garaa jabaachuun hin ta'uu jaamee falmiin kaa'amee jira kana shimallisii janu diddiimesuu eegalee jira kana gartee oromoo roorrisuu tana abiyyi quban qabu abiyyi qunnamtii qabu taayyee waan ta'eef taayyeedhaan dhimma kanatti geesse itti geesse osoon jarri kun abbichuu irra nama kaasuu jiran way abbichuu harkisaa qulqullu way abbichuu kana jennee nuti gartee asii mormuu jirru boodarra adabaddaanuu hin jiru edaa wannumaa oofu jiru isa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa guyyaa kaleessa ajandaa ijoo miidiyaa hawaasummaa keessa uummata oromootiif ture hundi keessan ni yaadattanii ajandichilleen dhimma garee 120ti dhimmi garee 120 kan magaalaa Amboo jedhamuudhaan akka malee hawaasni iyyataatiin ture godinaalee oromiyaa gara keessatti wantoota isaan dalagaa jiran takka takkaan ol guuramaatiin jira gama biraatiin ammoo breaking news namaan kana jirtu Kaasaahee Gurbaan jedhamu qabameetiin jira isaa fi namoota lamaatu qabameetiin jira jechuudhaan akka malee warri mootummaadhaa tokko tokko kan kaleessa mormaatiin turan takkaa'u namoota dhimma dhuunfaatiif walolan jechuudha waan takka takka bocolaatiin turan arraan kana ammoo dubbiin dhugaa ta'uu erga ragaa garaagaraatiin wajjin amansiifamanii booda jarri qabamaniitiin jiran jariitiin utaalaatiin jiranii akka hundaafuu jarri baalageen uummata keenyaaf atiin turtee ficcisisaatiin turtee gaggalafataatiin jirti wal hiisisaatiin jirti egaa akka ammaan tana obbo Jawaar Mohammad jedhetti maafiyaan Amboo 120 keessaa Kaasaaheen qabameetiin jira jedhamaatiin jira waahillan isaa garuu ammallee hin tuqamne jedhanii Hacaaluu Gammachuu kantiibaa magaalaa Ambooti ammallee aangoorra jira jechuudhaan dubbatee baay'isaa Huseen akkasuma itti gaafatamaa nageenyaa magaalaa Ambooti jarri lamaan kun warra garee 120 kana naannoo sanitti kallattiidhaan bobbaasaa akka turan uummata Amboo maratu beeka ragaallee dhiyeessaatiin turanii gaangistaroota keessaa Naa'ol Kumsaa Mangee Tafarii Diinaa ol qabaata Firaa'ol Fiqaaduu ammallee Amboo keessa uummata goolaatiin jiranii jechuudhaan yaada isaa maxxansee obbo Jawaar Mohammad itti dabaluudhaan Kaasaaheen kun qabamee jiramoo hin qabamne waan jedhu qulqulleeffatee yeroo uummata biraan gahutti hubachiisa jechuudha yaada isaa kannateetiin jira Kaasaahee Qananiisaa Amboorraa fuudhee Finfinnee kan geessee qaamotuma mootummaati Ambootti qabuudhaaf yoo yaalle humni nageenya magaalattiidhaa ragaa balleessuudhaaf ajjeesuu danda'u jenneetu Finfinnee geessine to'achuudhaaf garuu murteessineetiin jirru harkuma lafa galaatiin qaamnumti mootummaadhaa achirraa fuudheetiin akka Finfinnee geesse ragaa ergaafiitiin jiranii sababni kana godhaniif ammoo jarri shira garagaraa uummatarratti hojjechaaniitiin turan uummataan ficcisisaatiin turan uummataan saamsaatiin turan kan magaalaa sanii hanga ammatti aangoo gubbaa jiranii caasaan gubbarraa hanga jalaa jiru hundinuu hin hidhamne waan jiraniif jecha jarri kun ragaa hanga kana dura jarri kun hojjechaatiin turte hiccitiilee garagaraa gochaawwan gara jabinaa garagaraa kan isaan hojjechaatiin turan ragaa kana balleessuu danda'an jennee waan yaadneef jecha gara Finfinneedha gaffinneetiin jirra garuu harkuma lafa galaatiin qaama mootummaatiin Finfinneetiin jirra seera kabachiiftonni mootummaadhaa to'achuudhaaf garuu murteessinee akka jirru Jawaariif dhaamsa erganiitiin jiranii kun dhugaa taanaan jechuudha yaada isaa kanatti dabalee obbo Jawaar Mohammad kun dhugaa taanaan waan gaariidha ammas akka hin ajjeefamne eeguudha barbaachisa yakka Ambootii fi naannoo sanitti waggoota 8 darbaniif garee 120 sanaan hojjetame sirritti waan beekuuf dhugaa bahuudha qaba ragaa kana tokkollee osoo hin dhoksin erga hidhamuu kataa'u taate himuu akka qabu yaada dhiyeesseetiif hin jira kanaaf ammoo lubbuun jiraachuun isaa hedduu barbaachisaadha waan ta'eef hedduu lubbuu isaa eegaadha jechuudhaan dhaamsallee dhaameetiif hin jira kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya waa'ee dhimma dubbii garee 120 kan Oromiyaa kutaalee garagaraa keessatti fakkeenyaaf akka obboleessa Yaayaa Bashiir faa yoo yaadatan taate bara Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuudhaan Jawaar Mohammad faa mana hidhaa turan sanitti gochaawwan dalagamaa ture takka takkatti quba qabdanii obboleessa Yaayaa Bashiir faa dabalatee namoota hedduu kan akka Abduu Jabbaar faa ijoollee qaroowwan meeqaatam gootowwan meeqaatam hayyoota meeqaatam badii tokko malee akkanumatti ajjeesaniitiin sababni itti ajjeefameef hin beekamu keessaa kumaandar tokko faa yoo yaadatan taate garuma akkana kanaa tanaatu ajjeesee shanidha jechaatiin akka turamee ragaaleen garagaraa yeroo ammaan kana bahaatiin jira jedhamaatiin jira obbo Jawaar Mohammad yaadannoo bara nuti hidhaatiin turree obboleessi Yaayaa Bashiir yookaan barsiisaa Gaalib Abbaa Simbiidhaa Jimmatti ajjeefamuu ni yaadattu miti jechuun gaafii gaafata dubbiin Amboo kaatee dhugaa isaa saaxilteetiin jirti eenyutu ajjeese eenyutu haala akkamii keessatti ajaja kenne hunda ishiidhaa waan shakkii fi hamiidhaan dhagayaatiin turre guyyoota dabran kana qabatamaa irra geenyeeti jirra qindeessineetii isin beeksifna nagaan nu haa bulchuu jechuudhaan yaada isaa maxxanseetiin jira waan kanaa deemaatiin jira caasaaleen kun gubbarraa hanga jalaatti hundi ishiidhaa kan kutaalee garagaraa keessa buuqa shaashamanneetii fi kanneen kana fakkaatan hundaa'u takka takkaan gayyaafneetiin shira isaan uummata irratti hojjechaatiin ture
turan ni saaxile jechuudhaan Jowaar Mahaammad hidhatee ka'eetiin jira. Hundi keessanuu citii qabdan takka takkaan gara Jowaar Mahaammad erguudhaan sharoota kana warra gocha fokotaa kanaa kana uummata irratti dalagaatiin ture akka saaxiltan gamanumaan si yaadachiifna. Akka abbutaadhaa immoo dhimma kana irra dubbataatiin ture gareelee akkanaatu jira. Keessa Hangaasaa illee waan kanatti yeroo hedduu dubbataatiin ture. Shanee Shimallis Abdiisaa fa'aa jechuudhaan yeroo garii dubbataatiin turanii isaa fi gareeleen isaati. Mee waan yaada ka abbutaadhaa kana dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan afeerraa keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyya buleeyyan keenya kan kiristaanaa waaqeffataa hundi keessan. Bagana gaan dhuftanii walii qoqqoodaadha. Subscribe godhaa miidiyaa keenya kanaas guddisaadha. Walii daddabarsa. Amma gara sagantaan dhufee fittiin seena. Akkuma beekamu guyyaa jimmata Amborra dhaamsi hatattamaan eenyu dura na dhuqqabee isinii poosti godhuun kiyyanii yaadatama. Chimbooda hayyuun Oromoo Jaawween guyyaatti aanu sagalee ta'ee kunuu sagaleen isaa amma dhagayama harkatti wanni nuti barbaannu dhagayama harkachuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sagaleen miskiinaa sagaleen uummata buleeyyan keenya Amboo uummanni irra guddaan mootummaan kasaaniiti. Mootummaan kan shawaati. Shawaan tanaaf callifte. Shawaan ni bilisoomti. Shawaan maal taate? Jechaa turte yaa buleeyyan kiyya. Asumarra miidiyaa kanarra hojii jirra waan shawaan keessa jirtu kutaan tokko keessa hin jiru. Shawaa Harargee Jimma Arsii Wallagga waanuma Oromoon keessa jirtu isin quban qabdanii jeetumaan isinitti iyyaa ture. An waan paartii tana keessaan ture. An gaafa 120 kun dhaabbatu wanni kun hoogganoonni isaanii guutuu amma qaaniin beeka. Isinumatti gaafa dura Shimallis Abdiisaa kanatti nuti lafaa kaanu ni yaadattan. Gaafa san maqaa maal moggaafannee lafaa kaane tiim Qabrichoo warra budaa nama keessaa yaasu tiim Qabrichoo maqaa jedhamu baafannee lafaa kaane jechuudha. Ana Taayyee Hangaasaa ijoolleen maqaa dha'uun barbaanne hedduu jira jechuudha. Ammallee waliin dalagu jirru. Gaafa sani uummanni Oromoo kunillee nu namanu PP'n duraanuu waldinnee baane akka waldinnees namni nu namanu. Taayyumaa waggiin waa barreessu abiyyee ergataa bar tooftaa fi bar jechuu turanii jechuudha. Waggiin an ol ba'ee miidiyaarra waa dubba daa'ii bilchigannaa bar basaastuudha bar maarreedhaa bar jedha. So akkas keessa turre gaafa dura Shimallis kana gabbaanee saaxiluu eegalu. Waan kanaatu Bishooftutti gad dhaabbate dura. Nama magartee hoteela ajaa'ibaa qaba Bishooftuu keessaa nama san maqaan dha'u. Nama gaariidha namni sun parsinaalidha. Nama san biratti Bishooftu inni tun gad dhaabbate. Wanni tun Oromoo tana caccabsinee keessattuu jiddugala kana kontirool godhuu qabna jedhamee walga'iin guddoon taa'amtee gad dhaabbate. Wanni kun hin taatu. Oromoon kun kanaan qabsoo hin Oromoon diimokiraasii harkannaan Oromoon ifin bulchinaan ka Oromoo heera kabaju hin jiru. Oromoon kun yoonii fi heera cabsitee kootu kun asuma taa'e jette yoo eeyidullee biran jiraan heera eeggadhu naan jaanjee bakkuma ati keessa san taa'a uummata kabajaa qabu kana uummata kanarratti kana garaa jabaachuun hin ta'uu jedhamee falmiin kaa'amee jira. Kana Shimallis janu diddiimessuu eegalee jira. Kana gartee Oromoo roorrisuu tana abiyyi quban qabu michi ministeeraa wanni kun uummata isa jibbisiisuu deemu. Dhaaboo nama sirra kaasu jiran nama si jibbisiisu jiran akkana si godhu jiran haasoyni keenya akkana ture bala. Yaadatan jeetii yaada. Maaliif nuti gartee waan isaan ijaaran quba qabna. So abbichutti waan kana himu qabna jennee dubbiin qophooytee dalagamtee abiyyi qunnamtii qabu Taayyee waan ta'eef Taayyeedhaan dhimma kana itti geesse. Guyyaa dura Taayyeen dhaqunooti sarraa qabatee Taayyeen ilaalamee jeeuse. So osoon deemtuu osoon jarri kun abbichuurra nama kaasu jiran way abbichuu harkisaa qulqullu way abbichuu kana jennee nuti gartee asii mormu jirru boodarra adabaddaanuu hin jiru. Edaan wannumaa oofu jiru isa. Wadallootii Oromiyaa tana namni abee edaan nama gara jabeeyyii aangurra kaa qeeroo keessaayis nama gartee gara jabeeyyii nama gartee keessattuu waan Oromummaa kana jiidha tokko hin qabne. Bineensa akka ijoollee nyaatuu sanfaa fidaati maallaqatti kennaa akka gaariitti gartee bakka deemanitti hoteelaas qabatanii enjoy godha. Laayifii isaanii kan hin yaadne haa jiraatanii jee edaan namni kallattii kaa'isa. Nuti namichuma kallattii kaa'ee Oromoo fixaa jeen kanatti wanta ta'uu durree. Komaandara inti ni beektan narraa himi salaalee kana gaa buraayyuutti ajjeesan. Komaandarticha shanii ajjeesanii boo'u turan san. Ha ajjeese jara kanaa jechuudha. Boodarra deemanii Taayyeellee hoggi sadii du'arra yaale jara kanaa jechuudha. Waan kana dur gabbaanee isiniif himi. Rakkuun alhamdulillah ajandaa taate. Rakkuma isin keessa jirtaniif dhagaya. Maqaa sun kennina isinummaan dammaqa injifannoon teenya yeroo sanii jechuudha. Itti aansuudhaan koree nageenyaa ta'ajjechaa tana namni dura saaxilee nuyi tiim Qabrichoo Rooyiter hin gabaafne Aljaziiraan hin gabaafne tokko koree kanaa dhaabbatee Oromiyaa keessatti abbaa gadaa qarashanii isaanii jennee gabbaanee dura dubbannee jechuudha. Boodarra addunyaan guutuun haga ammatti koree ajjechaa jettiin shira kana nuti keessa dhaynee garla piipitan. Wanni ciniinnannee namicha kana morminuuf itti dhiyaannee wajjin dalaynee paartii gadhaabne waan inni ta'e lal sabboonummaa Oromoo waan jedhamu tana laal dhiiga abiyyi keessa wallaahi osoo sagal ajjeeftee keessaan gara waan sabboonummaa jedhamu dhiiga abiyyi keessa. Wanni inni shirku wanni inni tuffatu ummata Oromoo ifiin jiru kana. Wanni inni silaa osoo maqalleetti dha'uu baatee inni barbaadu Oromoo tana jechuudha. So tanaaf durriyyeerra shuumee durriyyee akka gaarii godhu jirti jechuudha. Har'a kun hojiin harku jira. Hagamta akka namni guddaan xiqqaate, doktarri xiqqaate, barataan xiqqaate, barsiiftuun xiqqaate. Amma numaatu yoo gudeedamteetu wanta ta'e tana irratti kennite yoo nagaa hangalte gammachuudha siin jaansi galee. Dhala afurii olii jira. Suuraati jagannan dhiisina waan kana ambitillee nagartu namni na ajaa'iba akkuma godhe rabbii waaqni na haa godhu jettee ta mana amantii galtee ta wanna fi qabuu hin dandeenye jira. Irri kun itti taphatee filmiif dura kaanii farshoo dhugani. Eenyutti himatti? Rabbumayyoo himatti. Diqaalata biyya qabatte. Ilmoo barandaatti biyya qabatte. Waan aadaa safuun beeyne biyya qabatte. Eenyutti rabbuma tokkicha sanitti iyyattee osoo jirti. Har'a iyyanna santu dhagahame jechuudha. Waan kanaan amma naaf haaraya miti. Guyya guyyarraan information dhufa. Eenyutti himna jennee jibbinee dhiifne. Nama waliin dhageenye. Nama hayyuu fi hin kabajne. Nama ijoollee hudduu fi maal wal garsiiftu jedha. Nam kun shanii jahaan tatta. Hawaasa akkanatti waan akkanaa hin taamee naa. Waan goonu wallaalleetti dhiifne rakkina booha uummanni keenya biyyaan boohu. Yaa sheekha rabbii akka jedha.
deemiti Facebook kiyya jala gadda qilaan osoo hudu dhalaa post godhe kum kudhanii oliitu laayikii godha iccitii gabbaate tan yaa sheekha waan narra ga'e abbaa keenya akkasii cafaqan sallaalee waan amboon narra ga'e si barreessu jira jee ija buuhaati suuraa sana erge suuraa namicha sanii duydi kun waan kismidaal muran fakkaata postiin godhe rabbi ji'atummaan laalee dhiisnaan jee viidiyoo sanii nama santu naa erge an guyyaa lama duraan posti guyyaa sadaffaati irra posti godhe deema dhaqalaa waan san nama diidami moo soddom moo shantama qofaatu laalee itti dhiise eega jawween dubbate wanni sun magaalaa argatte osoo immoo an waa'ee kitaabul jismi waa'ee dhalaa waa'ee qaama saalaa kana posti godhe kum sadi kum afuriin siin jalaa fi warri jala deemu fi warri wal jalaa butu namoota akkanaa keessa jirra saniifuu uummanni keenya gammaytanii waan namni isiniin juu dhageeffachuu wal dhageeffachuu hawaasni waliin dhageeffan hawaasni beekaa fi hin dhageeffan akkana tahaa jechuu booddisi durriyyeetutti taphata ta biyya qabatte durriyyeedha malee namaa miti waan kanaa wajji dalageetiin arge waan kanaa wajji hirmaadheetiin arge waa hunda keessatti hirmaadheetiin arge waan kana himina si himaan jiru informeeshina si himaan jiru waan inni itti hirmaadhee arge hin barbaadu jee keessaa bahe amma namni faayidaa dhabdanii maarree dhabdanii tanaaf akkana godhattanii osoo faayidaa taatee namni nu caalaa harkatu hin jiru paartii tana namni gadhaabe nuyi osoo faayidatti haajamne namni nu caalaa fayyadamu hin jiru osoo oromoo saamuu taate namni haalli mijaa'eef nu caalaa hin jiru wallaahi billaahi rabbii tokkichaaniin taa'ee seeqa osoo waan isiniif jecha dhiifne beeytanii wallaahi nugusa nu godhattanii siidaa nu jaartana zoon lubbuun jiru dhugaan si hima garuu oromoon ka isii du'e ifteeti ka isii jeesu goota godhatte malee hin beeytan zibittii mulleen isinii hin galleef hin barbaadu amata afur dura bishooftutti gartee taa'anii mana hidhaa lafa kaa'anii akkaataatti oromoon torchi taatu bishooftutti galaanitti mana hidhaa gartee buraayyutti mana hidhaa kakophaa kan gurbaan ijoollee geessee tumusan gaafa isa inni ijaaramu saaxille nuti namicha sana asiin aangorraa kaasaniiti ichiin aangoo deebisan eega nuti saaxille saniifuu uummanni keenya akka isin amma keessa jirtan kun rabbi isin haa gargaaru ilma keenyaa biyya bulcha ilmi keenyaa miti ilmi keetu haa biyya bulchu akkami si bulchuu jira wanni laatu bultiin inni si bulchuu jirtuun bultii akkami tan ati barbaaddu moo tan inni barbaadu yoo aangorraa isa kaasan mee eenyu biyya qabata mee eenyuchi kaa'uu qabsoo itan nuun jedhan si mee gaafa qabsoo qeeroo lafaa kaafnu abiyyii fi lammaa eenyu beeka abiyyii fi lammaa dhachi keenya jennee qabsooyne ummata oromoo aangomsina jennee qabsooyne arrallee kan qabsaa'u jirruuf ummata oromoo aangomsina jennee qabsaa'u jirra ummata oromooti aangomsina jennee qabsaa'u jirra malee ummata oromoo akka mirga isaanii ifiin ibbulchanii kan fedhan ifii filatan fedhan amaaraa filatan fedhan tigriyaa filatan fedhan abbaa fedhaa filatan ummata saniif chaansii kas qopheessine jennee qabsaa'u jirra malee waa takkaaf wanni qabsaa'u jirru kun isiniin galu isin itti naqi baasii qofaa isinii gala saniifuu uummanni keenya ifumaaf ifi jirtan mootummaan kun eega du'e tureera amas sadi dura du'e abiyyi eega kutee eega aangoon isaa kutte du'eera nama awwaaluu dhabame waa lama nama bakka itti godhuu dhabame super paawarummaa ameerikaatiif aangoo abiyyi namarraa fuudhu qofaa dhabame malee wanni lamaan kun kuttee jirti waan uummanni keenya keessa jiru amma gaafa hacaaluun du'e aambuu lubbuu gadi hin baane maaliif gandatti hulatti irra dhaabbata gaangistar farshoo quufe jara kan ammaas makiinaa VAT tana kanaatu bitamee fi shugguxiin keessa ta'e alaa tana gosa adda addatti fedhan amaara fedhan tigree fedhan oromoo ni ulaalanii amaaraa fi maal malee wanni hundi guteelli kaardii qaban guteela tokko dhaqanii nyaatan kafalan ruumiin kafalan isaan maaliif akka itti qananiifaman rabbi abbaduu fi lakki oromoo luufi wanni katti mootummaan qopheesseef maaliif namichi insaa keessa dalagaa ture akkaataatti oromoo torchi godhan bakka oromoo dhawan eessa oromoo yoo dhawan oromoon lafatti hafti duraan takkatti tireefa basaasuu ture dogoggora hayyoonni keenya dalaganii amma ifii bakka san qabate maal godha dogoggora beeytonni keenya dalaganii nam tokko na taa'amiti anarraa eegali tokko roorroo har'a oromoo irra deemu jirtu keessa harka qabnan hundinuu tokkoon keenyatti gaafata waan arra duriyyeen oromoo godhu jirtu tana keessa badiin teenya haa sadarkaa wal dhabdu malee tokkoon keenyatti gaafatamna saniifuu oromoon waan kana caalaa sitti as deemu jira dhumaatii tana caalaa salphina kana caalaa sitti as deemu jira waan piippiin si kokorsaa jirtu kuban qabu silaasan quba qabaatte arra teessee gartee ijoollee tiktook irraa maal wal gootuu fi mixixishoo wal gootu jalan teessu sadarkaa gartee qawwee hidhatte qawwee hidhachuu hin dandeenye waan warri hidhate nyaatu qopheessite kara gaaraa qajeeltu keessa jirta sadarkaa oromiyaan teetu itti dhabamtee gartee gaafa dur oromiyaa jirtu san jedhanii namni waa'ee oromiyaatu seenaaf dubbatu keessa dhufuu deemnaa oromiyaa bakka shanitti diiguu deemanii wayin arra si himeen oromiyuma jantanaawu gaafa seenaa dubbannu keessa dhufuu deemnaa tana gurra si calabu abbaa falmatateero feetan falmadha feetan firraatti dhiisaa isiniin jenna oromoon bar nama fayyisaa leellisaa firraa dhorkuu dadhabee gurbaan finfinnee tana taa'ee irratti albamu bar amaarrummaan amma isin arrabsaa ooltan kun namni tokko isaan irratti kana ta'ee bar duru bar mana nyaata inni nyaatu hunda keessatti dhalaan dhayxee silaa bar saanaa hundarra caccabsitee girgirii keessee taa'uu isa dhorkitee yiqirtaa isa jechisiitee jechi ashtaaginaa bar amaarri bar guyyaa lama qofatti bar akkanatti miidiyaa hundarra dhiyeessanii boojjisiisan goote. Naagale yaa boo'ee naagale yaa oromoo teenya irra fina yaabboleessa wallaahi irra fina.